Akkam jirtan alaamanaan sa'aanamaan maatii waatiin dakaa gaaran biyyaa biyyoon kabajamtoota daawwattoota fi jaallattoota qophii malaartii. Qophii keenya har'aatiin awwaardii Hacaaluu Hundeessaa waxabajjii 29 bara 2022 geggeeffamuu fi yaadannoo artiist Hacaaluu giddugala godhachuun waxabajjii 29 kan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork guyyaa Hacaaluu jechuun moggaas irratti xiyyeeffanna. أنا محمد فانتالتيم تكنيشان نيم أورميا ميديا نتورك كبدي جمال نفان ترام هنگت مراتيم نهردفان أفير كينيا ورولي يا غوتاكو أنجلي سانجالو يا غوتاكو ورولي يا غوتاكو بوبولي سابوي يا غوتاكو ورولي يا غوتاكو أندبي سانجالو يا غوتاكو ورولي يا غوتاكو بوبولي ساكولي يا غوتاكو ورولي يا الله يا دولي يا غوتاكو يا غوتاكو يا ملكاسي بيسا يا غوتاكو يا غوتاكو دولي أمبولي يا غوتاكو يا غوتاكو يجو مدور بيسا يا غوتاكو يا غوتاكو دكابا مساداري جيبه دكابا مساداري جيبه إنسودا هاتيا كيروكو إنسودا هاتيا كيروكو إتحالي يوسي غبي ميري يا غوتاكو Koreen badhaasam awwaardiin Hacaaluu Hundeessaa waxabajjii 29 bara 2022 geggeeffamu ilaalchisuun haaldureewwan raawwataman dabalatee adeemsa fi qophii jiru miidiyaaf ibsa kennanii jiru. Erga hundeeffamee waggaa tokko kan ta'e faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa badhaasam hojiilee aartii dabalataan hojiilee misooma hawaasummaa garaagaraa kan hojjetudhas jedhameera. Koreen ibsa kana laates walitti qabduu boordii faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa kan taateem haadha warraasaa aadde Faantuu Damisoo Duroo obboleessa artiist Hacaaluu Hundeessaa Sisaay Hundeessaa fi artiist Galaanaa Gaaromsaati. Sirni badhaasam Hacaaluu Hundeessaa waxabajjii 29 bara 2022 akka deemsamu haati warraa artiist Hacaaluu Hundeessaa fi walitti qabduun boordii faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa aadde Faantuu Damisoo himte. Kaayyoon faawundeeshinicha hambaa haceen nuuf kaa'ee deeme jiraachisuudha jettiin haati warraa gooticha Oromoo artiist Hacaaluu Hundeessaa aadde Faantuu Damisoo Duroo. Kan nu godhe Waaqayyo haadha isaa waliin galatoomuu jedha. Guyyaa har'aa kana akka walitti qabannuuf bidiruu ta'ee kan jidduu keenyatti argame abbaa warraa koo Hacaaluu Hundeessaa goota jaalalaa fi amanamaadhaan baga nagaan dhuftaniin jedha. Ibsi keenya har'aa faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa qophii qopheesse irratti waa'ee awwaardii Hacaaluu Hundeessaa ibsa isinii kennuufi gara awwaardiitti darbuu keenyaan dura faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa yoom hundaa'e kan jedhuuf waggaa har'aa waxabajjii 10 bara 2013 guyyaa wareegama waggaa tokkoffaa isaa irratti kan hundeeffamedha. Eenyuun hundeeffame kan jedhuuf maatiidhaan hundeeffame. Kaayyoon isaa hambaa haceen nu gatee deeme bara baraan jiraachisuudha. Hojiilee ijoo faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa keessaa inni tokko aartii jajjabeessuu akka ta'e kan himte aadde Faantuun aartii jajjabeessuu yommuu jennu waldorgommii iftoomina qabuu fi sadarkaa isaa eeggatee miira waldorgommii cimaa uumuun sadarkaa aartii guddisuudha jettiin. Sirna badhaasam yeroo jalqabaaf bara kana adeemsamu kanarrattis sirboonni afaan Oromoo dameelee garaagaraa 10 dorgommiif dhiyaatanii jiru. Sirboonni kunis guyyaa artistichi ajjeefame waxabajjii 22 hanga bitootessa 22 uummataaf kan dhiyaatan ta'uutu addeeffame. Adeemsi sagalee kennuun gama toora marsariitii maqaa artistichaatiin banameetiin adeemsifamaa kan jiru yommuu ta'u guyyoota waxabajjii 18 bara 2022 akka xumuramus aadde Faantuun himtee jirti. Filannoon gama ergaa gabaabatiin adeemsifamu immoo
waxabajjii 19 bara 2022 akka eegalu dubbatte. Filannoon badhaafamtoota parsantaa 70 murteessitootaan parsantaa 30 sagalee ummataatiin kennamuun akka ta'es dubbatanii jiru. Gama biraatiin bara kanam sirboonni afaan Oromoon dorgommiif dhiyaatanis gara fuulduraatti hojiileen muuziqaa afaanota ardii Afrikaa keessatti dubbatamaniin hojjetaman hirmaachisuuf karoorri akka jiru haati warraa aartist Hacaaluu Hundeessaa fi walitti qabduun boordii faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa Aadde Faantuu Damisoo himtee jirti. Badhaasichi gara fuulduraatti hojiilee muuziqaa dabalataan dameelee aartii biroo kan hirmaachisu akka ta'es ibsicharratti himamee jira. Kaayyoon faawundeeshinicha hambaa haceen nuuf gatee deeme bara baraan jiraachisuudha kan jettum haati warraa aartistichaa Aadde Faantuu Damisoo faawundeeshinichi giddugala aartii maqaa Hacaaluu Hundeessaatiin akka hundeeffamu himte. Giddugalli kunis iddoo aartistoonni itti leenjan akka ta'es dubbatanii jiru. Sagantaalee misooma hawaasaa fidan kanneen akka mana barumsaa, dhiheessii bishaan qulqulluu fi kan kana fakkaatan irratti ni hojjetaa jedhan. Kana malees lammiilee balaa uumamaa fi namtolchee miidhaman gargaaruunis hojiilee faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa keessaa isa biraa ta'uun himameera. Badhaasni damee muuziqaa Hacaaluu Hundeessaa awwaard jedhamu waggaa waggaan kennamu kunis barana jalqabama. Badhaasni kun waggaa waggaan waxabajjii 22 guyyaa Hacaaluun itti ajjeefame akka kennamu maatiin beeksisanii jiru. Tibbanam hoteelam Raadisan Biloo magaalaa Finfinneetti argamutti maatiin aartist Hacaaluu Hundeessaa ibsa kennaniin badhaasni hojiilee muuziqaa waggaa waggaan qophaa'u ni kennamaa jedhan. Awwaardiin Hacaaluu badhaasota akaakuu 10 kan of jalaa qabu ta'uu fi qindeessummaa faawundeeshinii Hacaaluutiin qophaa'ee guyyaa wareegama aartist Hacaaluu Hundeessaa waxabajjii 22tti badhaafamtootaaf akka kennamu ibsan. Faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa hundeeffamuusaa waggaa tokko lakkoofsisuu kan himte haati warraa aartist Hacaaluu Aadde Faantuu Damisoo kayyuwwan faawundeeshinichaa keessaa tokko maqaa aartist Hacaaluutiin gabbina muuziqaa Oromoo irratti hojjechuu akka ta'e dubbattee jirti. Badhaasni maqaa Hacaaluu awwaard jedhuun bara kana eegalus ogeeyyiidhaan murtaa'ee yeroo ammaa kana marsariitii faawundeeshinichaa irratti filatamaa jiraachuu himuudhaan sagaleen uummataa dhibbeentaa 30 kan ilaalamuu fi murtiin abbootii seeraa yookaan ogeeyyiiwwaniin ija ogummaatiin dhibbeentaa 70 akka ilaalamutu himame. Kan himamtoota dorgommii bara kanaaf filatamanis marsariitii faawundeeshinii Hacaaluu irra seenuun hawaasni akka filatuuf waamicha dhiheessaniin guyyoota muraasa booda filannoon ergaa gabaabaa akka eegalamus himame. Qophiin badhaasa kana waggaa tokko isaanitti fudhachuu kan himan qindeessitoonni badhaasichaa fuulduratti hojiilee mul'ata faawundeeshinii Hacaaluu dhugoomsan adda addaa hojjechuu fi karoora akka qaban ibsanii jiru. Hojiilee muuziqaa kallattii adda addaatiin qulqullinaan dhihaatan calalee badhaasuun qulqullina hojii muuziqaa mallattoo Hacaaluu ta'etti yaadachuufis awwaardiin Hacaaluu tokko jechuun afaan Oromoo irratti xiyyeeffatee eegaleera kan jedhan maatiin gara fuulduraatti badhaasicha sadarkaa afaanota Afrikaatti ol guddisuun mul'ata isaanii ta'uu himanii jiru. ኦሮምኛ ብቻ ላይ ተመሰረታችሁ ለሚለው ሲጀመር እንግዲህ ያው እቅዳችን ብዙ ነው። አጼ የኦሮምኛ ዘፋኝ ነበረ። ከሱ ዘፈን ላይ ተነስተን መጀመሪያ እንግዲህ አንድ ነገር ስንነሳ ወይ ደግሞ የሆነች ነገር ስትተክል ተክለ ነው ተክሉን ያሳደክ የምትሄደው። እኛ ደግሞ ለመነሻ በኦሮምኛ ቋንቋ ዘፈኖች ላይ ተመስርተን የተነሳ ነው። ወደፊት ደግሞ በቅዳችን ውስጥ እንዳለው አይደለም ሌሎችን አይደለ እስከ አፍሪካ ያጫሉን አዋርድ እስከ አፍሪካ ድረስ ለማድረስ ነው እያሰብን ያለነው ከእግዚአብሔር ጋር ማለት ነው። Foundation Hacaaluu Hundeessaa balaan uumamaa fi namtolchee hawaasarra dhaqqaban qaamolee miidhaman dandamachiisuuf ni hojjeta kan jedhan maatiin hojiilee tola ooltummaa fi gaarummaa Hacaaluun ittiin beekamutti fufsiisuun kaayyoo dhaabbatichaati jedhan. Giddugala aartii fi leenjii muuziqaa banuunis mul'ata faawundeeshinii Hacaaluu keessaa tokko ta'uu ibsa miidiyaaleef kenname kanarratti dubbatamee jira. Aadde Faantuu Damisoo gaaffilee gaazexeessitootaaf deebii kan kennite yoo ta'u haqni Hacaaluu gaaf tokko akka bahu abdii qabdu dubbattee jirti. Dabalataan haqni Hacaaluu akka bahuuf namuu amantaa ofii hordofuun waaqa akka kadhatuuf dhaammatte Aadde Faantuu Damisoo duroo.
hundi keessanuu maqaa faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaatiin galatoomaa jedha. Hundi keenya akkuma beekamu dhugaan hacee egaa amma yoonaa nuun argamne hundi keenya amantii qabnuun dhugaan hacee waaqa bira jira, waaqa gaditti namoota hedduu bira jira. Dhugaan haceen kun akka nuuf ba'u amantii qabdaniin bakka jirtanitti yeroo mara kan jedhu nuuf kadhadhaan jedha. Ulfaadhaa faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa. Kun kanaan osoo jirum OMN wareegamuu artist Hacaaluu Hundeessaa sababeeffachuun bara dabre yaadannoo artist Hacaaluu Waxabajjii 29 baraa baratti guyyaa Hacaaluu jedhee moggaaseera. Fakkaataa Hacaaluu bulchiinsi Oromiyaa Miidiyaa Neetwork Waxabajjii 29 guyyaa Hacaaluu jechuun bara 2021 irraa jalqabee murteessuunsaa ni yaadatama. Guyyaa kana gaam oduun sagantaa fi qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork hundim waa'ee Hacaaluu qofarratti xiyyeeffatu. Guyyaa Hacaaluu sababeeffachuudhaan dorgommiin badhaasa adda addaa qabus immoo qophaa'ee dhiyaataa jira. Dorgommiin kunis sagalee Hacaaluu fakkeessuu weellisuu, Hacaaluu fakkeessuu kan akka Hacaaluutti aakti gochuu, fakkeenyaaf afgaaffii isaa ilaaluudhaan sagalee isaa dhaggeeffatanii akka isaatti dhiyeessuun akka fakkeenyatti eerameera. Walaloo guutummaa fi dandeettii Hacaaluu ibsuun dhiyeessuunis dorgommii birooti. Dorgommii kanarratti hirmaachuuf immoo dorgomtoonni viidiyoo daqiiqaa 3 caalle gara Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti erguun dorgomu. Damee 3 irraa tokkoffaa warri bahim badhaasa addaa OMN qopheesse badhaafamuu jechuudha. Gulantaalee dorgommii kaaman kanarratti hirmaachuuf immoo Oromiyaa Miidiyaa Neetwork hubachiisa kaa'eera. Viidiyoon hundim daqiiqaa 3 caaluun qaban. Bilbila yookaan kaameraa qulqullina qabuun waraabamuu qabuun viidiyoon ergamuun kan kanaan dura hin maxxanfamne ta'uu turre jiraata. Abbaan dorgomus immoo viidiyoo isaa malee kan nama biraa erguun immoo seeraan dhorkaadha. Viidiyoo qopheessan hanga Waxabajjii 22 bara 2022 karaa toora WhatsApp fi Telegiraamii Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitiin akka ergitanis immoo OMN marsaariitii isaarratti maxxansuudhaan hubachiiseera. Kana malees dokumentariiwwan seenaa artist Hacaaluu Hundeessaa akkasuma miini dokumentariiwwan yaadannoo guyyaa wareegamuu Hacaaluu yaada artistoota fi hayyoota dabalatee sagantaawwan jajjaboon gaabsan ni dhiyaatu. Egaam wal yaadachiisuudhaaf artist Hacaaluun erga wareegamee boodam bara dabre dhaabbanni artistoota idil addunyaa Grammy Award jedhamu kan waggaa waggaan Ameerikaatti qophaa'uun artistoota hojii aartii keessatti shoora olaanaa taphatan jajjabeessuun beekamu. Sagantaa badhaasaa bara 2022 irratti albama artist Hacaaluu maal mallisaa jedhu badhaasa Grammytiif kaadhimee turuunsaas kan yaadatamuudha. Dhaabbanni kun wayita artist Hacaaluu wareegame sirna badhaasa isaa waggaa 63ffaa Ameerikaa Los Angelesitti qophaa'e irratti gootota aartii bara 2020 keessa dhabne jechuun hojiiwwan aartii artist Hacaaluu Hundeessaa dinqisiifachuun beekamtii kenneefii ture. Artist Hacaaluu Hundeessaa dhaabbaticha kanaan yeroo yaadatamu lammii Itoophiyaa hojii aartiitiin dhaabbaticha biratti beekamtii argate jechuun osoo lubbuun addunyaa kanarraa godaanee jiru seenaa gonfatee jira. Hacaaluun sirna bilxiginnaatiin shiraan ajjeefamee hanga har'aatti dhugaan isaan baane. Dhugaa waaqaa baasu jennaan kan har'aa kanumaan goolamna. Ani Muhammad Fantaalletiin teeknishaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwork Abdii Jamaan Afaana ture. Torban qophii mala aartii birootiin hanga walitti deebinutti fayyaa ta'aa horaa bulaa deebanaa.